mana security isaanii keessatti listiin namootaa jira jedhamee namootiin maqaan isaanii suuraan isaaniillee sirkuleetii godhe tokko jira. Suuraa sanarra warri jiranii Muhee Abdoo, Nagarii Fayisaa, Isheetuu Latuu, Mulgeetaa Moo'isaa, Abbiyyuu Galataa isaan warra roowuu calqabaarra jiranidha. Roowuu lammataarra warri jiranii Kabbabee Warquu, Ibsaa Guutamaa, Damsee Kabbadee, Dajanee Damisee, Makonnin Galaan, Zagayyee Asfaaw, Dammaqech Baqqalaa, Ahmed Huseen, Addisaalam Gannatii fi Ejjetaa Fayisaa jedhamu. Isaan kana maaliifitti warra gara biraarra addaan baasanii akkasitti kaa'anii riilee beekamu warri achi jalaa baase. Garuu warri roowuu calqabaarra jiran kun warra asumaa hin baamu yookiin immoo hin baana jedhanii warra yaadne. Warras keessatti illee dabalamanii mul'atu. Booda warri Muhee waliin wareegamanii jiru.